Harka fuune akkam jirtu daawwattoota SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICE oduu yeroo kanaaf qabanneen isinitti himaa dursaan gafoota oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa tarkaanfii fudhachuu beeksise. Dameen dubartootaa fi daa'immanii adda bilisummaa Oromoo haala yeroo Impaayera Itoophiyaa ilaalchisuun ibsa baase. Mootummaan bilxiginnaa humna waraana guddaa naannoo Finfinnee qubachiisuufi Saudi fi United Arab Emirates fonqolcha Suudaan mormuun mootummaan siviilii bakkatti akka deebi'u gaafatan. Daawwattoota keenya oduu kan isinitti himu ani Rahmat Siraajii amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa tarkaanfii fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa godina Arsii lixaa aanaa Munneessaa ganda guddichaatti ganama har'aa jechuun Sadaasa 2021 barii sa'aatii 11:00 hanga sa'aatii 1:00tti tarkaanfii kaampii waraana biltsiginnaa irratti fudhateen waraana biltsiginnaa 21 ajjeesuun 26 madoo gochuu beeksisee jira. Yeroo ammaa kana kanneen madaan hospitaalaa guramaa kan jiran yoo ta'u humni biltsiginnaa reeffa konkolaataa 3 kaafachuun bakka sanaa baqachuun mirkanaa'ee jira. Oduma wal fakkaatuun humni addaa Oromiyaa 1165 waraana bilisummaa Oromootti makaman. Humni addaa Oromiyaa laga xaafoo irraa namoota 400, Wallagga irraa 765 waliigala namoonni 1165 ta'an waraana bilisummaa Oromootti makamuu dubbii himaan olaanaa abbaa waboo Jaal Odaa Tarbii gama fuula Tiwiitarii isaan beeksisee jira. Humni addaa Oromiyaa yeroo ammaa bakkoota garaagaraatti waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa kan jiru yoo ta'u naannoo Oromiyaatti saba isaanii Oromoo ajjeesuudhaan maqaa gaarii hin qaban ture. Dameen dubartootaa fi daa'immanii adda bilisummaa Oromoo haala yeroo Impaayera Itoophiyaa ilaalchisuun ibsa baase. Dameen dubartootaa fi daa'immanii adda bilisummaa Oromoo haala yeroo Impaayera Itoophiyaa ilaalchisuun ibsa Sadaasa 2021 baase kanaan haati Oromoo ilma ishee duula gabrummaa bara baraan dhuma hin qabnetti erguu hin qabdu jechuun ibsa isaa kan eegale yoo ta'u qabxiiwwan haala yeroo wal qabatan hedduu kaasee jira. Ibsa damee dubartoota adda bilisummaa Oromoo akka itti aanutti qindeeffannee jirra. Dhaabni keenya abaawoon ijaaramuu isaarraa ka'ee dirqama seenaan irra kaa'e kaayyoo sagaliin ga'uuf uummata Oromoo gulantaa hundaan dammaqsu kakaasuu fi ijaaruun uummaticha akka bilisoomsuuf abbaa biyyummaa isaa mirkaneessuuf akka qabsaa'uu fi dhaaba adda durummaadhaan argamudha. Dubartoonni Oromoo seenaa uummata Oromoo keessatti qooda guddaa kan qabanidha. Hawaasa Oromoo keessattis ta'e uummattoota ollaa Oromoo jiraataa turan keessatti nageenyi akka jiraatu taasisuu keessatti bakka guddaa akka qabaataa turan seenaan ragaadha. Yeroo mirgi uummata Oromoo sarbamuttis qabsoo mirga ofii kabachiisuuf taasifamaa tureef itti jiramu keessatti ilmaan ofii eebbiftee itti hiriirsiteetti. Kanarra darbees qixxee dhiiraa hiriiruun qaamaan qabsoo bilisummaa uummata Oromoo irratti hirmaachuuf geggeessuun bal'inaan ni beekamti. Har'as yeroo kamiyyuu caalaa bilisummaa uummata Oromoof mirga abbaa biyyummaa Oromoof wallaansoo taasifamu keessatti qooda jabaa qabaachaa akka jiran ni hubatama. Haa ta'u malee mootummaan bilxiginnaa yeroo ammaa kan muddama keessa jiru ilmaan Oromoo lola isaan hin ilaallanne keessatti akka hirmaataniif waamicha deddeebisee taasisaa jiraachuun ifaadha. Kanarraa ka'uun haati ilmaan Oromoo deesse ilmaan ishee duula bilisummaa qabsoo abbaa biyyaaf geggeeffamu irratti malee hirmaachuu hin qabdu. Dameen dubartootaaf daa'imman abaa'oos sirna bara baraan lolatti ilmaan ishee oofu kanarraa akka hin hirmaanne kan armaan gadii dhaammanna. Haati Oromoo duula maqaa Oromootiin sirni bilxiginnaa waamaa jiru irratti akka hin hirmaanneef ilmaan ishee gorsuuf dhorkuu qabdi. Nagaaf tasgabbiin biyya keenya Oromiyaa keessa jiraachuuf furmaata waaraa dhaabne abaa'oo labsii hundeeffama mootummaa ce'umsa biyyaalessa naannoo Oromiyaa labsuun dhaaba kaafaa'oon deeggarame caasaa koree mootummaa ce'umsa biyyaalessa naannoo Oromiyaa keessatti hirmaachuun lafa qabsiisuuf jabinaan akka hojjetamu jenna. Dubartoota Oromoo hojii mootummaa bilxiginnaa keessa jiranis ta'e humna waraanaa poolisiif caasaa garaagaraa keessa jirtan qabsoo bilisummaa Oromootti akka makamtaniif qooda lammummaa isinirraa eegamu akka baattan waamicha isinii taasifna. Dubartoonni dargaggoonniif uummanni Oromoo jaarmiyaa isaa akka jabeeffatuuf mootummaa ce'umsa biyyaalessa Oromiyaa ijaarame keessatti qooda fudhachuun akka dirqama lammummaa keenyaa baanu waamicha goona. Injifannoon uummata bal'aaf Finfinnee Oromiyaa Sadaasa 3/2021. Uummanni magaalaa Naqqamtee dararaa guddaa keessa jiraachuun beekame. Mootummaan bilxiginnaa yeroodhaa gara yerootti maqaa Oromummaa qofaan uummata magaalaa Naqqamtee dararuun kan beekamu yoo ta'u yeroo ammaa Naqqamtee keessatti namni hundi waraqaa eenyummaa isaa akka haaromfatu qajeelfama dabarsee jira jedhame.
Kanaanis namoota maqaa Oromummaa qofaan yakkuu barbaadu hordofee qabuun dararuu fi ajjeesuuf akka ta'es beekamee jira. Oduma wal fakkaatuun Wallagga Bahaa aanaalee hunda keessatti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhatu jabaatee itti fufee jiraachuu hordofee mootummaan Bilxiginnaa Naqamte keessatti hiriira balaaleffannaa TDF fi waraana bilisummaa Oromoo gaggeessuuf gaafa Sanbataatti beellama qabatee uummata dirqiin baasuuf oliif gadi fiigaa jiraachuudha kan barame. Mootummaan Bilxiginnaa yeroo ammaa kan waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee weeraruuf sodaa jedhuun dhibbaa guddaa keessa jiraachuutu beekamee jira. Mootummaan Bilxiginnaa humna waraana guddaa naannoo Finfinnee qubachiisuu fi akka odeeffannoon arganne mirkaneessutti jimaata borii irraa eegalee mootummaan Bilxiginnaa humna waraana guddaa Matahaaraa Shanoo fi Darraa irra qubachiisuuf jedhame. Haaluma kanaan humni milishaa hidhataa gandaa fi miseensota waraanaa duraanii ex-soliiders irraa walitti dhufee Matahaaraa 30,000, Shanoo 30,000 fi Darraa 30,000 ni qubachiifamu jedhamee eeggamaa jira. Akka keessa beektonni Shinniigaa fi yaada isaanii qoodaa jiranitti mootummaan Bilxiginnaa yeroo ammaa sochii waraana humna ittisa Tigraay fi waraana bilisummaa Oromootiin rifachuudhaan magaalaa Finfinnee humna walta'iinsaa kanaan akka hin qabamneef waraana guddaa bakka hundumaa sassaabee iddoo jedhame kana qubachiisuu fi Finfinnee fi Abiyyi Ahmediin tiksuuf akka yaadamee godhame dubbatu. Itti dabaluun ilmaan hiyyeessaa yeroo ammaa mootii tokko barcummaa isaa irratti tiksuuf dhumaa jirra jechuunis qeequ. Facebook maxxansa ministeera muummee Abiyyi Ahmed lammiilee finciltoota akka awwaalaniif itti gaafatan haqe. Kanarratti gabaasa qabna. Facebook maxxansa ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed maxxansa faallaa imaammata isaa ta'uun hokkara kakaasa jechuun haquu beeksise. Ministeera muummee Abiyyi guyyaa dilbataa lammiilee meeshaa fi humna qabaniin ka'anii finciltoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay karaa kaabaatiin naannolee ollaa keessatti babal'ifataa jiru akka dhaabaniif waamicha taasisani. Humnootiin TPLF waraana waggaa tokko darbeef humnootiin mootummaa waliin geggeessaa tureen dhiyeenya kana magaalota murteessoo ta'an to'ataa jira. Dhaabbanni Facebook kanaan dura hokkara kakaasuuf wayita akka meeshaatti hojiirra oole dhaabsisuuf hojii gahaa hin hojjenne jedhamuun qeeqamaa ture. Ministeerri muummee Abiyyi maxxansa isaa dhiyeenyaatiin finciltoonni lafa to'atan babal'ifachuun biyyattii gara hin taanetti dhiibaa jiru jechuun lammiileen ka'anii of ijaaranii dandeettii fi meeshaa qabaniin karaa seeraa kamiinuu garee shororkeessaa TPLF'n akka ittisan deebisanii awwaalaniif gaafatani. Dhaabbanni Facebook kan dhiyeenya kana maqaasaa Meettaa jechuun moggaase karaa dubbii himaa isaatiin akka himetti maxxansa ministeera muummee Itoophiyaa maxxansan erga hubanneen booda imaammatawwan keenya hokkara kakaasuu fi deeggaruu dhorkan waan cabseef haqneerra jedhan. Nuti warri Meettaa eenyuun iyyuu yoo ta'e qabiyyeewwan namoota dhuunfaa yookiin dhaabbilee ulaagaalee hawaasaa keenya cabsan ni haqna. Sanadawwan dhoksaan baatii darbe keessa baheen Facebook gareewwan hidhatan kan Itoophiyaa keessaatiin saboota lakkoofsaan gadaanaa ta'an irratti hokkara kakaasuuf akka meeshaatti fayyadamaa jiraachuu akeekkachiisni kennamuuf ifa taasifameera. Baatii onkoloolessaa keessa hojjettuun dhaabbata Facebook duraanii Francis Hagen Seeneetii US irratti haasaa taasiftetti kubbaaniyyichi biyyoota waraanni itti geggeeffamu kan akka Itoophiyaa keessatti sababii tajaajilawwan isaa US'n alaa sirriitti hin to'anneefu dhugaatti hokkara sabummaa cimsaa jira jechuun ishee ni yaadatama. Miidiyaan hawaasaa guddichi Meettaa waraana bilisummaa Oromoo fi qabiyyeewwan isa leellisan kaan Facebook irraa haquu addatti BBC'f dhiyeenya mirkaneessee ture. Dhaabbanni Facebook waraana bilisummaa Oromoo tarree dhaabbilee namoota hamoo jedhu jala galchee guutummaatti Facebookitti fayyadamuu akka hin dandeenye ugguruu hime. Waraana Itoophiyaa keessatti namoonni kumaatamaan lakkaaman yoo ajjeefaman kanneen miiliyoonotaan lakkaaman ammoo bakka jireenyaa isaanirraa buqqa'uu yoo inni beeksiseera. Waraanni naannoo Tigraay waggaa har'aa Sadaasa 4/2020 wayita ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed raayyaan ittisa biyyaa humnooti naannoo Tigraay irratti tarkaanfii akka fudhatan ajaje kan eegale ture. Ministeerri muummee Abiyyi tarkaanfiin kunis deebii haleellaa humnoota naannoo Tigraay loltoota biyyaalessaa kan kaaba biyyattiitti buufatanii ture irratti raawwatan ta'uu hime. Gabaasa qindaa'eef Baayisaa Turaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Gamtaan Afrikaa haala Itoophiyaa yeroo ammaa itti jirtu hordofaa jiraachuu hime. Koomishinarri Gamtaa Afrikaa Muusaa Faqii Mahamat haala waraana Itoophiyaa keessa xiyyeeffannoo guddaan hordofaa jiraachuu ibse. Koomishinar Muusaa Faqii qaamolee wal waraanaa jiran bu'aa biyyaaf jecha akka marii nagaa qabeessaan furmaata fiduu qabu jedhan. Ibsa Gamtaan Afrikaa haala waraana Itoophiyaa keessa ilaalchisee baaseen koomishinarichi haleellaa ji'a Sadaasaa bara 2020 buufata waraana raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Maqalee irratti dhaqqabe yaadachuu ibsanii jiran. Qaamoleen hundumtuu tokkummaa daangaa biyya isaanii fi walabummaa biyya isaanii akka eeganiif waamicha godhanii jiru Koomishinar Muusaa Faqii.
Kana gochuuf waraanni hatattamaan dhaabbachuu qaba kan jedhan Musaa Faqii lubbuun namaa fi qabeenya lammiilee nagaa fi bu'uuraalee misooma mootummaaf eeggannoon godhamuu akka qabus gaafatanii jiru. Oduu biyya alaatiin Saa'udii fi United Arab Emirates fonqolcha Suudaan mormuun mootummaan siivilii bakkatti akka deebi'u gaafatan. Saa'udii Arabiyaa fi United Arab Emirates waliin ta'uudhaan fonqolchi dhiheenya Suudaanitti gaggeeffame ka'ee mootummaan siivilii bakka isaatti akka deebi'uuf gaafatan. Biyyoonni kunneen lamman kana dura dureewwan waraana Suudaan deeggaraa turan amma fonqolchi raawwatee hafee mootummaan siivilii bakkatti akka deebi'uuf waamicha yoo taasisan yeroo jalqabaatiif. Biyyoonni lameen kanneenii fi Ameerikaan akkasumas Biriteen waliin ta'uun ibsa waloo guyyaa roobii karaa State Departmentii baasaniin kanneen taatee dhiheenyatti to'ataman hundi akka gadhiifamanii fi labsiin yeroo muddamaa akka ka'uuf gaafatanii jiru. Suudaan haaraa keessatti hokkorri iddoo hin qabu yeroo kanatti qaamoleen hundinuu marii bu'aa qabeessa akka taasisan jajjabeessina. Akkasumas hundumtuu akka nagaa fi tasgabbii uummata Suudaaniif dursa kennuuf gaafanna jedha ibsi waloo kun. Dureewwan waraana Suudaan erga fonqolcha taasisanii qabee qondaaltota siyaasaa hidhan akka gadhiisanii fi aangoo irraa akka bu'aniif dhiibbaa idil addunyaa itti cimaa jira. Ministeerri muummee Abdallaa Hamdok erga onkololeessa 25tti dursa fonqolchicha jeneraala Abdel Fattah al-Burhaaniin gaggeeffame aangoorraa buufamanii qabee magaalaa guddoo biyyattii Kaartuum keessatti hidhaamanaa irratti argamu. Erga guyyaa fonqolchi mootummaa biyyattii keessatti gaggeeffame kaasee hiriirri waraana mormuu magaalaa guddoo fi magaalota biroo keessatti gaggeeffamaatuma jira. Oduu ispoortiitiin dargaggeessi Zimbaabuwee dorgommii bunyaa keessatti dhawamuun of wallaale du'e. Zimbaabuwee magaalaa Hareeritti erga taphataan bunyaa Toora Saatelaayitiin jedhamu dorgommii irratti booksiin dhawamee lubbuun darbee booda adeemsa nageenya taphichaa irratti namoonni gaafii kaasaa jiru. Dargaggeessi ganna 24 Zimuunyaan dorgommii gaafa sanbataa godhame irratti kan kufe waggaa ta'u gaafa wixataa lubbuun dabarte. Zimbaabuweetti taphataan ispoortii bunyaa dorgommii keessatti miidhaan irra gaheen lubbuun darbu kun kan isa jalqabaati. Barreessaan olaanaan qaama biyyaalessaa bunyaa fi wal'aansoo to'atu Lawrence Zimbudzaan dhimmicha irratti qorannoon haa gaggeeffamu kan jedhu fuulduratti ilaalama jedhan. Ammatti awwaalcha irratti xiyyeeffannaa achii gadi teenyee dhimma jedhame irratti haasofna jechuun Zimbudzaan awwaalcha taphataa kanaa irratti dubbatan. Ibsi ZNBWCB baasee akka jedhutti adeemsi wal'aansa fayyaa barbaachisaa tahanii fi qarqaarsi fayyaa sadarkaa duraa hospitaala geeffamuu isaatiin dura achuma bakka dorgommiitti taasifameefii jira jedha. Zimuunyaan booksii mataa keessa yeroo hedduu dhawamuun marroo sadaffaa keessaa of wallaalee kufe taphichi marroo 6 qaba ture. Leenjisaan isaa duraanii Teetaandaa Gaad haalaan gadduu himan. Dargaggeessa carraa hedduu qabu tures jedhan. Nama carraa guddaa qabu of duraa dhabne jedhan Gaad. Toora wajjin waggaa 4 ol waliin hojjanne. Guddiinsa isaa hordofaan ture nama abdii itti godhanne tures jedhan. Taphni booksii yookaan bunyaa Zimbaabuweetti irra deddeebiin kan eegale erga weerara Koovidii jecha uggurri laaffatee boodadha. Daawwattoota keenya oduun yeroo kanaaf qindeeffanne kan hanga ammaa ture qophiilee Shinniigaa waliin turtii gaarii.